Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee sagalee gabaabaa fi dheeraa waliin eegaluun keenya ni yaadatama. Maarree barnoota yeroo darban sanarratti akka barnoota guddaa argattan illee abdii qabna. Gaaffii na gaafattaniif illee akka furmaata argattan abdii qaba. Ammallee akkuma kana itti fufee jira. Ammayyuu irra deddeebi'ee waan isinitti himu. Namni tokko afaan Oromoo barreessuu dubbisuu kan danda'u waa'ee sagalee gabaabaaf dheeraa kana dirqama adda baasee hubachuu qaba. Wanta hundumasaa kana keessatti yoo hubattanii haala salphaatiin barreessuu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo akka isin fayyadu shakkii hin qabu. Guyyaa tokko ilma fayyadamtuu iddootti maqaan dhahattan ni dhufa ta'a. Dhufaas jira ta'a. Sababni isaa afaan Oromoo kun eessatti, maaliif, akkamitti barreeffama, akkamitti haasa'ama, maalirratti fayyadamna akka jedhu waliin ilaalaa deemuu qabna jechuudha. Isinis immoo waan isin hubachuu qabdanii afaan Oromoo kana eessatti dubbatama, eessatti barreeffama ka jedhu kana adda baasuu qabdu jechuudha. Afaan saba bal'aa ta'ee afaan saba bal'aa sana keessatti sabni bal'aan kun walakkaan isaa haasa'uu dubbachuu danda'ee barreessuu fi dubbisuu kan hin dandeenye. Maarree erga saba bal'aa taatanii immoo maal gochuu qabduu? Akkuma saba bal'aa taatan kanatti afaan keessan barreessuuf dubbisuullee itti dabaladhaa isiniin jenna. Kanaaf afaan Oromoo wantoota kana adda baafannaan qubeen maali? Sagaleen maali? Jechi maali? Himni maali? Kana adda baafattanii jennaan akka barbaaddanitti waan afaaniin dubbattan harkaan barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf immoo akkuma gaaffii duraan gaafatamee furmaata isiniif laadhe kana isinis immoo furmaata isiniif ta'a waan ta'eefi tartiibumaanii barnoota kana hordofaan dhaamsa keenya mee ilaalaa kana. Sagalee gabaabaa fi dheeraa jedha. Qubee kana keessa kami sagalee gabaabaan, kami immoo sagalee dheeraan kan jedhu barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaallee jirra. Warri immoo yeroo darbee hin ilaalle har'aa sagalee gabaabaan isa kamii, sagalee dheeraan immoo isa kami ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Barnoonni keenya sagalee qubee dubbifamaadha. Sagalee gabaabaa fi dheeraan eenyuun ilaallataa? Dubbifamaadha. Eenyurraa kaafnaa? Baarraa kaasnaa jechuudha. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti sagalee gabaabaaf dheeraasaa jecha waliinii qubee baa fi qubee caa waliin fudhannee sagalee dheeraan isa kami, sagalee gabaabaan isa kami, jecha immoo akkamittiin ijaarra ka jedhu barnoota keenya yeroo darbee irratti ilaalleerra. Har'a immoo qubee daa fi qubee faadhaanii sagalee gabaabaa akkasumas immoo sagalee dheeraa waliin ilaallaa jechuudha. Erga sagaloota kana waliin ilaallee sagalee gabaabaan isa kami, sagalee dheeraan isa kami erga adda baafanne immoo jecha ittiin ijaarraa jechuudha. Kallattumaanii gara barnoota keenyaa. Egaa sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa barattoota waan isin hubachuu qabdan sagalee kana asittis itti waamuu dandeenya, asittis waamuu dandeenya. Ammasitti sagalee gabaabaa jenna hin dandeenya jechuudha. Amma sagalee kana fudhannee wal qabsiistuu, fiin kun wal qabsiistuu bakka buutii sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa maalimeerree sagaleen addana hin jiruu akkan jennee jechuudha. Ishee kana bakka lamatti waamuu dandeenya. Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa yoo barbaadan immoo sagalee gabaabaa fi dheeraa jettanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Egaa meerre sagalee gabaabaa inni jedhu kun as keessaa eessatti argama? Sagalee dheeraa inni jedhu kunoo as keessaa eessatti argama kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee kottaalaa kunoo kana qubee daa jettani, kana qubee aa jettani akka qubee baranneetti jechuudha. Haa ta'ugaa isaan kana qubee aa kanaaf qubee daa kanaa sagalee goonaa jechuudha. Maaliif sagalee goonaa? Isheettii kanatu maal hin qabu? Sagalee hin qabu. Kanaaf sagalee kennuudhaafi dubbachiiftuttii kana qubee aa, dubbachiiftuu warra
afaan Oromoo warra A, E, I, O, U warra jedhaman sana isaaniin barbaaddi jechuudha qubeen kun. Kanaaf kun akkasitiin sagalee jedhamtii jechuudha. Kun amma gaafa dubbisnu daa, aa hin jettan. Walumatti daa. Maal bakka buuti? Sagalee gabaabaa. Daa. Inni kunoo daa. Isheema daa jenne kana deebisne maal goona? Daa. Gaafa dubbistan isinii sababa kana qubee aadhaan bartanii fi gaafa dubbistan daa, aa jettaniin dubbisinaa. Ammasitti isheen kuni daa dheeraadha waan ta'eef. Daa. Asoo dee asittoo dee. Inni dheeratu kun maalidhaa? Sagalee dheeraa jechuudha. Kunoo dii. Doo. Duu. Barattoota kanarratti maal hubachuu qabdu? Gaafa dubbistan kana daa'uu hin jedhina. Walumatti duu yoo gabaabaa ta'e duu. Yoo dheeraa ta'e duu jedhaatii dubbisaa jechuudha. Duu jedhaa dubbisaa. Baay'ee gaariidha. Asoo kottaa. Qubeen kun akkamitti walitti dubbistan? Kana faa kana aa jettanii dubbisinaa. Walumatti faa. Gabaabaa waan ta'eef. Dheeraan isaa faa. Kunoo fee. Kunoo fee. Asittoo fii. Kunoo foo. Fuu jettanii dubbistu jechuudha. Malee ijoollee dogoggorri isin yeroo baay'ee uumtani maaliif isiniin dubbifamu beektanii? Faa uu jettanii dubbistu. Barattootumti na bira jiran yeroo baay'ee akka kanatti rakkatu. Faa uu jettanii. Sirriidha faa akka ta'e beekna. Qubee afaan Oromoo irratti faa jennee baranne. Kana irratti immoo uu jennee baranne. Garuu ishee kanatu faa ishee jennu kanatu maal hin qabu? Dubbifamaa waan taateef sagalee waan hin qabneef dubbachiiftuu waan barbaadduufi fuu jettanii dubbistu malee fuu jettanii hin dubbistanii jechuudha. Faa'uu jettanii hin dubbistanii. Alaama kana fuu jettanii dubbistu. Tokko garuu akkamitti dubbisu? Faa'uu jedha. Kun dogoggoraa jechuudha. Kanaaf ammasiitti yoo dheerateeratu fuu jedhaatii dubbisaa nisiniin jedha al tokkorra isiniif kan deebi'a. Isheen gabaabduun kun sagalee gabaabaadha. Inni dubbachiiftuu lama qabu immoo dheeraadha jechuudha. Kanaaf akkanitti dubbisuu na dhaggeeffadhaa. Daa. Dee. Dii. Duu. Asoo faa. Fee. Fii. Foo. Fuu jedha. Kan akkasiin dubbistu jechuudha. Meegaa akkasiin immoo amma immoo maali lagaanii sagalee kana maaliif akkas jechuu barbaachisne? Kana gaaffii duraan na gaafatamedha. Viidiyoo darban irrattis furmaata argattaniitu jedhee na yaada. Ammas maaliifi daa jechuu dandeenye? Faa maal jechuu dandeenye? Mee ilaala. Kunis hiika mataasaa qaba. Sagaleewwan kun kan barbaachisanii fi afaan Oromoo keessatti qubeen akka hin dogoggorre baay'eema furmaata ta'uu jechuudha. Sagaleewwaniif kana immoo deebinee walitti finneetu maalidhaa? Maal goona? Jecha jaarraa jechuudha.
Sagaleef sagaleen immoo walitti dhufee maal ta'a? Jecha ta'a. Qubeef qubeeni sagalee ta'a. Maaliif? Daa jettaniin dubbisinaa kanaan isiniin jedhe. Kun qubee daadha, kun qubee aadha. Garuu kun daa jechuu hin dandeenyu. Dubbifamaan sagalee mataa isaan qabu. Kanaaf sagalee maal arganneera? Dubbachiiftuu gaafa itti dabalu daa sagalee daa jedhu arganne jechuudha. Sagaleewwan kana lamaan immoo walitti finneetu jecha uumnaa jechuudha. Mee ilaalaa kana. Faa kun sagaleedha. Gosa sagalee keessaa immoo maalidha? Dheeraa. Kuni walitti dabaluudha. Eda'uu jedhamti garuu walitti finnaa jechuudha. Sagaleewwan sana walitti finnee maal akka isheen jettuu finnaa jechuudha. Kunoo sagalee naa. Naan kun sagalee maalii bakka buuti? Sagalee gabaabaa. Faa inni jedhu immoo sagalee dheeraa bakka bu'a. Faa kanaa fi na kana gaafa walitti finnu jecha maal jedhu arganna? Faana. Faana gaafa barreessitanii qubee kanan darbu. Tabbaan kottaa, dachaan kottaa, lafarra kottaa, samiirra kottaa. Faana kan jedhu kanan darbu. Namni immoo kanan darba jedhu immoo na gaafachuu danda'a. Kallattii kamiiniyyuu jechuudha na gaafachuu danda'a. Kanaaf sagalee gabaabaa faa, sagalee dheeraa faa kanaa fi sagalee gabaabaa naa kana gaafa walitti finnu jecha maal jedhu arganna? Faana jedhu argannaa jechuudha. Amma immoo kunoo fuu jennee turre miti reesila. Fuu gosa sagalee keessaa immoo maalidha? Sagalee dheeraa. Kunoo laa sagalee gabaabaa. Gaafa fuula gaafa walitti dabalu jecha maal jedhu arganna? Fuula. Namni jechi fuula jedhuu kanaan ala barreeffamaa namni jedhu immoo kallattii kamiin bilbilaadhaanis koomentii jalattis iddoo taa'ee na gaafachuu dandeenya. Tabbaan kottaa, dachaan kottaa inni kun fuula jedha. Fuula kuni eessarraa dhufee sagalee gabaabaa fuu. Ilaa kun sagalee gabaabaaf dheeraa keessa isa kamiin fudhanne itti yaaduu qaba. Fuula. Utuu fuu kana fudhanneeti fuula hin jiru. Maaliif hafuura keenya dheerachaa fuula. Kanaafi fuula kan jennu eessarraa fidannee kunoo ishee kanarraa fidannee jechuudha. Amma immoo kan itti aanu. Dii eessattidha kan inni dubbisnee dabar. Kunoo dii bifa lamaan qabna. Gabaabaasaa fi dheeraasaa. Dii gabaabaansaa kunoo. Dii jedha kun immoo. Kunoo asirraa fudhannee jechuudha. Isa booddee finnee dii. Kunoo maa sagaleewwan kana lamaan gaafa walitti finnu maalidha? Jecha maal jedhu arganna? Diimaa jedha. Asoo ammas duu eessaa fidanne laa kunoo duu lamatu jiru. Duu gabaabaa fi duu dheeraa. Sagalee dheeraaf gabaabaatu jiru. Kanaaf duu jedhamitire isa dheeraa kana fudhanne. Addana gaafa finne galchannu duu jedhamti. Eda'uu sagalee isa kanatti dabalaa. Laa. Walitti maal jedha? Jecha sagalee duula jedhu argannaa jechuudha. Kun maalidhaa? Sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kanarraatii dhufee jechuudha. Kanaafidha sagalee gabaabaa fi dee kan jenneef kanaafidha jechuudha. Maarree isinii hin hubatu jedhee yaada. Mee sagaleewwan kanarraatii jechoota arganne kanarraa karaa tokkoon sagalee gabaabaaf dheeraa barachaa jira. Karaa biraadhaan immoo jecha ijaaraa jira jechuudha. Maal taaddeen tuubii kana caalaan maal isin fayyadare? Karaa tokko sagalee isin barsiisa. Karaa tokko immoo jecha isin barsiisa. Barnoota al tokkotti fixaaraa jechuudha. Kana yoo hordoftan fixaa deemuu dandeessu jechuudha. Kanaafi sagalee gabaabaa kana jenneerra baranneerra. Kana immoo kana dheeraadha jenne. Kana gabaabaadha jenne. Kanaaf finneerra jechuudha. Sagaleewwan kana walitti finnee maal goone? Jecha arganne jechuudha. Kanaaf faana, fuula, diimaa, duula jedha. Kuni jechootadha jechuudha. Sagaleewwan kan nuyi ittiin baranne faa, naa, fuu, laa, dii, maa. Kanaafi warri tarree kanarra jiranii sagalee dheeraa jedhamu. Maadarrii mata dureen keenya yoo akka irra ibsutti mata duree keenya ibsuudhaafi warri kun sagalee dheeraa. Warri asiinii kun immoo ishee kanarraan kan hafee sagalee gabaabaa jechuudha. Sagalee dheeraaf dheeraadha kan olaama. Diimaa iddoo jedhutti
diimaa, diimaa. Kun sagalee dheeraaf dheeraa ta'a jechuudha. Kanaaf jechoota gaafa barreessinu yookiin sagalee dheeraaf dheeraadha, yookiin sagalee gabaabaa fi dheeraadha, yookiin sagalee gabaabaaf gabaabaadha. Kanan darbanii jechuudha. Yookiin sagalee gabaabaaf gabaabaa, yookiin sagalee dheeraaf dheeraa, yookiin sagalee gabaabaa fi dheeraa, yookiin sagalee dheeraa fi gabaabaa. Isa kana viidiyoo darban irratti isin hojjedheetan ture. Isintu hordofuu dide malee. Utuu viidiyoo darbe hordoftaniiti barnoota kana haala salphaatiin ni hordoftu jechuudha. Karaa biraatiin immoo viidiyoo koo kana bakka tokkotti argachuudhaaf immoo maal gochuu qabdu? Viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. Piroofaayilii koo jala tuqxanii pileelistii keessaatii boqonnaa sammuu kan jedhu qubee afaan Oromoo qabatee jira. Isa sana yoo tuqxan immoo viidiyoo amma yoonaatti hojjechaa ture argachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Maarree barnoota keenyarraa akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Barattoota warra akka keessanii barnoota hin argannee fi bakka teessan barnoota argachuu qofa iyyuu hin taane warrumti baratan iyyuu dogoggora qubee akka hir'istanii fi barnoota kana hordofaa. Akkasumas illee hiriyoota keessanii sheer gochuu hin dagatinaa. Bakkuma teessan ta'aatii daqiiqaa 5 isa ta'uu, daqiiqaa 10 isa ta'uu, amma dhumaatti isa ta'uu hordofaatii wanta kanaa barnoota kanaa haala gaariin baradhaa isiniin jennaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti guddaa galatoomaa nagaan nuuf turaa isiniin jenna.